Lubbun muslimaa taate malee jannatan galtu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslima jannatan galu sirriitti. Kun deebii gaadha. Allaqa. Sooftiweerii fi attee dhufte immoo egaa wanni nuti itti balleessinu antivaayiresiidhaani. Antivaayiresiin immoo akkamittiin godhama jennaan akkuma sooftiweerisitti caananii antivaayiresiin immoo suma biraa fuunee si gaafanna. Iyyeesus amma jannata keessa jira moo hin jiru? Museen jannata keessa jira moo hin jiru? Jannata galeera moo hin galle? Iyyeesus jannata galeera moo hin galle si gaafanna. Antivaayirasii kan balleessan akkasumatti waan ta'eef jechuudha. Vaayirasii caannattee dhufte waan taateef. Si galee akkasidha. Namni gaaffii qabu jira kabira. An gaaffiin qaba ustaaz. Gaaffii maalii qabda? Fakkeenyaaf yoonani amma ayyuu ka'ee ጓደኛስ ata'u abbaa manaa koos akkuma abbaa manaa bakka walii galtummaadhaani wal quunnamtii saalaa goone mucaan garaa koo keessatti hafee yoonan amma ji'a sadiitti amma laguun sadii iyyunatti dhufee heerumuu nan danda'amoo akkuma kanatti iyyuu wal fuuna. Abbaa manaa koonati jettu eenyuyyuu? Lakki fakkeenyuma siin jedha malee anaa miti fakkeenyuma. Fakkeenyuma abbaan manaa jetteeti gaafattu eenyu? Fakkeenyaaf anii fi mucaan tokko fakkeenyaaf wal fuuchuudhaaf karoorfannee jirra. Garuu inni kan iyyuu gaaffii wal gaafatanii wal quunnamtii saalaa wajjin goonee kaaneetii kan nuti wal fuunu. Mucaan garaatti hafee ji'a sadii hafee yoo dhiigni yeroo sadii dhufee jedhee walitti wal fuuchuu dandeenya jette? Eeyyen. Dhiigni kee dhufnaan wal fuudhaa rakkoo hin qabu. Dhiigni tokkoffaa dhufnaani. Rakkoo hin qabu dhiigni miti keeyyuu san booda dhufnaan wal fuudhaa. Yoo dhufuu dide yoo mucaan immoo garaatti hafee. Maasila mucaan garaatti hafeeradhaan hin jenneeti? Fakkeenyuma isin gaafadhu. Fakkeenya maaliiti ree? Fakkeenyi nagaate mucaan garaatti hafeera taanaan erga mucaan garaatti hafe dhiigni kee yeroo sadii yoo dhufe yeroo tokko soo dhufe fuudhee heerumii siin jedhe yoo dhufe. Mucaan garaatti hafeera taanaan ati mucaan garaatti hafeera itti fakkeenya nagaafatte. Yoo hafe jette miti obboleetti? Eeyyen yoo hafe. Yoo fakkeenyaaf garaatti mucaan si hafe fakkeenyaaf yoo dhiigni keessan booda dhufe al tokkos ta'ii lamas laalii sadiis laalitii fuudhi yoo dhiigni keessatti dhufe. Yoo dhiigni kee dhufuu dide garuu wal fuuchuu hin dandeessani. Miti. Yoo dhiigni kee dhufe immoo wal fuudhaa rakkoo hin qabu. Yoommoo iyyuu dhiigni hin dhufne wal fuuchuu hin dandeenyu. Hanga gaafa duunutti. Lakkee amma gaafa duutanitti miti. Wal fuuchuu maaliif sanuma gootan silaa immoo dubbii waan biraatti nu geessita walumaa galatti uffatoo akka gaafatte dubbii kennuun deddeemsinite nam tokko dubartiin tokko wal fuutee jennaan fakkeenya dogongoranii jennaan garaatti si hafee jennaan dhiigni akkamitti dhufa silaayyuu ati. Lakki gaaffiidha bayi kun gaaffiin gaafa. Dhufu kaa otoo dhiigni dhufaan dhufuun jedhamu kaa ibbaale yoo dhufe maa heeruma isiin jedheera rakkoo hin qabu hin dhufu malee. Hin dhufu taanaan immoo amma gaafa deessutti wal fuuchuu hin dandeessu. Wal deessee erga deessee kaate booddee san booddeedha mucaan sun mucaa haramaa jedhama mucaa zinaati. Kan booddee isa booddee immoo tasabaa sanis immoo utuu wanti hin jedhiin dafaati wal fuudhaa ammasituu ji'a sadii hin gahin. Amma fakkeenyaaf dhirsi tokko yoo si. Ati fakkeenya maa gaafatta waan lafa bu'ee qofa gaafadhu fakkeenya barbaadu fakkeenyi maal faayidaa qaba fakkeenya waan barsiisaa ramoo. Kunoo waan akkasii raawwateera waan akkasiin taamoon ta'uu naan jedhe waan fakkeenyaa waan ganaa ta'u maaf nu cinkita yaaqe. Waan ta'e lafa jiru gaafadhu fakkeenyaan fedhu. Amma ani namaa wajjiniin walii galee heerumuudhaaf garuu dhirsi kooyyuu ጓደኛን koo nyaal na gaafatee dura si wajjiniin wal quunnamtii saalaa godhee ka'u malee sin fuudhu akkaman godha kana. Akkaman godha. Wal quunnamtii saalaa godhu malee sin fuudhu jedhee? Eeyyen.
Maarree sakkasii kana afaan alatti wajjin naasoftareeti. Nyaaliif jedhee gaafannaani. Kiristaanadha. Kiristaana. Musliima musliima. Muslimni akkasiin jedhu hin jiru. Yoo muslima ta'e sun dhiisi. Susiin ta'u bakka asitti taphachuufin. Nyaaliif jedhee gaafannaani. Nyaaliif akkaataa shari'aa keenyaatti inoo dhowwaadha. Inni baay'ee nama guddaadha. Ani iyyuu xiqqoodha iyyuu. Nyaaliif akkas goota jennaan. Ani iyyuu duraanii fuudhee waanan iyyuu goddaamee fi si gammachiisuu kootiif dhiisuu koo laaluudhaafanii. Isa immoo mana hakimii dhaqi ilaalame dhiin. Hantuuta reekan sirratti mokkoruuf. Anoon beeku. Yoo hantuuta taate sirratti haa mokkoru. Yoo nama taate immoo mana hakimii dhaqee dhiin. Hallaqa kanuma dubbii. Nyaleeyyi wajjin inni iyyuu wal quunnamtii saalaan godhu. Haraama. Haraama maarree maal gaaffii qaba kun? Okay. Galatoomaa kanuma sin gaafachuuf. Tole. La hawla wala quwwata illa billah. Ishi, obse. Gaaffiin qaba. Gaafadhume. Ustaazonni tokko namni karaa Yesuusiin hin amanne, karaa Yesuusiin hin hordofne jannata galuu hin danda'u jedhu. Ijoolleen musliimaa baay'een immoo jechuudha garri caalamu jechuudhaan Yesuusitti hin qoosu itti hin arrabsuuni jechan taane ittiin jedhu. Ustaazonni tokko garuu sirriimatti nama barsiisu karaa sanirra akka hordofanii waan inni jedhe akka godhanii. Inni asirratti maalidha ijoolleen maaliif akkas ta'u ustaazonni mummaaf karaa sirrii namatti agarsiisu. Ani ustaazni Yesuusin hordofu malee jannatan galu jedhee nagarre. Karaa Yesuusin yoo hordoftanii jannatan galtuu jedhu. Akka nageenyaan ustaaza akkas jedhu. Sarin taane hoo kafaree jechuudha nabiyyummaa isaa fudhachuu dide jechuudha. Kana jechuun Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyiidha jennaan jecha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kijibsiise jechuudha si galee. Malee Yesuus Kiristoosiin ergamaadha jedhee karaa isaa hordofee jannata galaa laa Nabi Muhammadin hordofee malee jannata galuu hin danda'u. Kan Yesuusin hordofee jannata galuu danda'u warra Israa'elootaa ture bara sanatti nu har'a garuu warra Israa'elootaa iyyuu Nabi Muhammadin hin hordofan taanaan jannata galuu hin danda'ani. Isaanumtu. Jedha harka kee mirgaa akkas ol qabadhuti. Itti fufuu? Ashhadu. Ashhadu. Allah. Ilaha. إلا الله لا 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 وأشهد أن محمدا أبدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وقان كجبرمو الله ملك كنجره Allah wali akan jirre Maganan ba? Nabi Muhammadis Muhammad ergamaa dhugaa fi dhumaa ta'uu isaanii keessa kiyyaan amaneen arraba kiyyaan ragaanan ba? Yesuusis ergamaa Rabbii fi gabricha Rabbii malee Gabricha Rabbii malee waan akkas ta'e aangoo waaqummaa akka hin qabne waaqas ta'e aboo waaqummaas akka hin qabne keessa kiyyaan amanee ergamummaa isaa arraba kiyyaan ragaa ba'eera. MashaAllah. Kanuma Islaamaatti seenoo bileetti kiyya alhamdulillah baga Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Islaamummaatti achasi fide amantii irratti dhalattee amantii haaraadhaa miti. Ati gaafa dhalattee bultii 8 kan cuuphaatti galtee Islaamummaa keessaa baate jechuudha. Amma immoo kanuma irratti dhaladhe naa wajjee jettee Islaamummaatti seenoo Rabbi irratti gadi si haa dhaabu. Abdii inshaAllah ta'e gareetti si haa dabalu nama siif hambifnoo. Baratu gareetti illee warra Islaamaa dhufe ijoollee wajjiniin baratu siin jedha inshaAllah ta'e.
ijoollee arabaa yaa akka biddarramuun kaa'inaatiin ittanii sila. Ati dastaa suuqiidhaa bitadhee diin. Miti godhachuun kan kaa'ame qoy. Eeywa. Baay'ee jeeqaniin ajaa'iba rabbiiti kheer inshaallah. Maqaayyumaa dastaanis maqaa bareedaadha. Feetu haa gammaddu feetu haa nyaatamtu. Maqaan mashii jirtu naa teessu. Yoo jijjiirrachuu barbaaddu bishee haa jijjiirrattu malee. Maqaan nagaadhuma. Alaa kulli haal obse. Obse jirtaa? Obse? Hin jirtu. Gaaddisee? Gaaddisee? Mana kana gaasi sirreessaa warri mooditaraa hojii keessan. Gaaddiseenis hin jirtu? Tole. Roobeeliin gashitani mee dhiiraan haasofna ka. Haa ta'ani namni taa'ee maalu. Jiru gashaa kan biraan illee. Maal jedhu? Shaadaan jirachaa jiru maqaa barreessaa. Shaadaan jiraannaan bareedaadha abboo. Irbaata asumatti quufi bainaan jechaa jiru. Namni shaadaa jechaa jirtan tokko barreessaa. Kijibaan oli seeninaa. Roobel. Akkam nagaa? Nagaa jiru. Jajjabaatame? Eeyyee. Baga jabaatte gaa? Amiin. Gaaffii wayii qabda moo? Haala lakki. Hayya gaafatamtaa ammoo? Gaafatamtaa ammoo? Gaaffii maalirratti? Amantaa irratti. Amantaa dhiisaasin. Ma amantii malee jiraannaa obboleessa? Amantaa walii amantaa mata. Amantaan amantaa dhuunfaati waan ta'eef amantaa mata keenya qabannee haa jiraannu. Waanuma dhuunfaarraa si gaafanne neetu eeyyamamaa taate malee dirqiin hin jiru dhugaa dubbatuuf. Ayyee. Yoo eeyyamamaa taate si gaafanna waan itti amantu yookaan immoo nu gaafadhu. Si gaafachuufis si rakkisuus hin barbaadu atis akkana hin gaafannachuu barbaadu. Ayyee rakkoodhaa miti gaa rabbi siif araaramu rabbi si haa qajeeshu. Waan hin balleessin hin qabu moo natti fakkaata kan rabbi natti araaramuuf. Yoo rabbi malee kan biraa gabbaraa jiraatte balleessaan kana caalee tokko hin jiru. Yoo rabbiin gabbaraa jiraatte immoo rabbi irra si haa tursiisu. Rabbiin tokkicha samii fi dachii uume ergamoota isaa Abrahaamii amma Yesuusii amma Nabi Muhammaditti erge sanatti amanaa ta'uu taate bareedaadha. Sanaan alamaan ta'uu ta'e immoo rabbiin si haa qajeelchuu siin jedhe malee maa tokko hin jenne. Hin jallanne ammas rabbiis mala samiif lafa kana uumeetti amanaan jira waan ta'eef. Isuma Yesuus Kiristoosii fi Musee fi Abrahaamiin erge sanatti amanaa jirtaa? Isuma Yesuusii fi Musee fi Abrahaamiin erge sanatti amanaa jirtaa? Eessarraa ergee? Namumarraa erge kaa namarraati lafuma kanarraati erge. Lafumarraa moo namarraa itti? Namumarraati. Namumarraa jechuun lafuma kanarraa erge haadharraa isa dhalate haadharraa isa abbaaf haadharraa dhalate asumarraati erge jechuu kooti. Ayyee namarraa gara kamitti erge? Lafarraa moo gara kamitti? Lafarraa garuma lafaatti erge namarraas lafarraa gara lafaatti jechuun. Lafarraa gara lafaatti jechuun lafuma keessa dhalatanii lafatti uumamanii namuma lafarra jiru irratti ergamanii jechuudha. Lafumatti ergamanii samiitti hin ergamne. Ayyee akkasii galitti ta'uu danda'a. Namarraa immoo namarraa dhalatanii namumatti ergamanii jechuudha. Beekumsa keessaniin ta'uu ni danda'a. Ani maaliif akkas jettan jedhee isin falmuuf takkaa mirgayyuu hin qabu. Ayyoo wallaalle nu sirreessuu mirga qabda rakkoo hin qabu yookiin wallaallee ta'a. Nu sirreessuus. Kan namatti beesu rabbi tokkicha waan ta'eef namni nama sirreessuu hin danda'u nama jallate. Maa abboo qaallittii nu nama sirreessiti yookaan nama mititi akkam nama sirreessine.
Kootetti harka qabdee. Yoo yakka hojjetan eeyyee. Yoo yakka hojjetan qaallittiin nama sirreessa eeyyee. Yakki yakka caalu waaqayyo dhiisanii nama sagaduu caalan jiraare yakki yakka caalu moo sakanoo. Yakkinni kun illee malleessuudha. Gaaffii tokko duwwaa si gaafadha dhiifama wajjin. Rakkoon qabu na gaafadhu kudhanuu gaafadhu qophaa'aadhaan. Rabbiin keessan kun jechuun rabbiin Allah jettanii waamtanii nama maalirraa uume kana duwwaa naa deebisi. Nama sakamee nama baay'eetu jira. Anaaf si'iin. Anaaf si'iin maadhaaf abbaa kee irraati bishaan irraa si argamsiise. Bishaan irraa? Anaaf si'iin jechuudha. Jalqabni kee bishaan. Haa ta'u garuu iddoo garaagaraatti ragaa baay'eetu jira namni waan adda addaa irraa akka uumame quraana keessan irraa jechuudha. Inni immoo sadarkaa namni ittiin uumamedha. Baay'ee tokko nama fakkeenyaaf suphee irraadha, bishaan irraadha, qilleensa irraadha, maal biyyee irraadha iddoo afur moo iddoo shanitti hin argee nama waan akkasii. Kanaaf jecha nama kitaaba sana yeroo hunda nan dubbisaa garuu bakka itti namni uumame baay'ee ta'uu ibsuu isaarra kan ka'e bakka kitaaba sana amanuu dandeenye jechuudha. Hayyee mee gaaffii si gaafadha seen. Makiinaan maalirraa uumame? Makiinaan maalirraa uumame? Makiinaan injiinii garaagaraa of keessaa qaba. Sibiilli ni jira, qorqorroo tokko ni jira jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf makiinaan irra isaati argattu sibiila. Sibiilarraa uumame jennamoo pilaastikirraa uumame jennamoo maalirraa uumame jenna? Waan baay'eedha inni wal keessa jiran nam tolchee waan ta'eef. Galatoome. Kanaafuu garuu immoo makiinaan uumamite? Eeyyee. Galatoome tole. Ilmi namaa lamareem ruuxe. Ilmi namaa Rabbi subhanahu wa ta'ala sadarkaa ittiin uumutu jira yookiin isteeppii ittiin darbee nama ta'utu jira. Qofaa biyyoorraati kan inni uumame biyyoorraa jalqaba biyyoorraa argame jechuudha. Biyyoon sun dhoqqee yeroo bishaan innaatti nammee jedhu dhoqqee ta'a. Dhoqqeen sun yeroo goggee maal ta'a? Dhoqqee gurraacha bukaa'aa ta'a. Gurraachi bukaa'aa sun gogee gaafa jedhamu suphee ta'a jechuudha. Suphee ta'a. Supheen sun immoo booddee deebi'ee lubbuun gaafa itti godhame nama ta'ee jechuudha. Kun sadarkaa ilmi namaa keessa darbee uumamee addaam ta'edha jechuudha. Biyyoo sanarraati sadarkaa inni keessa darbee addaam jedhame kanadha. Anaafsi immoo kan keessa dabarree bishaanirraati argamne jalqabni keenya haadhaaf abbaa kee irraati. Bishaan ofii fertilaayizeeshinii godhu keessatti baayoloojii keessa baratte yoo taate fertilaayizeeshinii ovaarii keessatti godhameen bishaan sun inqulaalii cabsuudhaan maal ta'e bishaan ta'e jechuudha. Bishaan sun yeroo booddeedhaa maal ta'a qaxxitaa nama ta'a osoo hin taane bishaan dhangala'aan sun dhaqee kanaadhaa cabse sun yeroodhaa booddeetti dhiiga ittite ta'a jechuudha. Dhiigni ittite kun immoo dhiiguma sanaan nama ta'a osoo hin taane dhiigni sun yeroodhaa booddeetti foon cittuu taati jechuudha. Isteeppiidha lala mareema. Isteeppiidha roo ilaabeena. Isteeppiidha. Foon cittuu kun immoo deebitee maal taati? Lafee taati jechuudha. Lafeen kun immoo maal godhama? Foontu irratti uffisama. Foontu irratti uffisama. Shaadaa jechaa jira ustaas koomentii maaf ilaaltan nuun jechaa jiru. Ani wallaahi shaadaa warra jedhu kun namni nagashi jedhu hin jiru. Mee naa barreessi beesuma sumaan wanna jedhaati barreessi tokko tokko. Seemoo maal jedhani? Naa kennati ati galchi. Ani na koomentii ilaalu yeroo baay'ee yeroo dubbadhu saniifi. Hayyee amma sii kenneera laali galchi. Saniifuu kanammoo Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti boqonnaa 23 irratti lakkoofsa 5 irratti dubbatee jira. Sadarkaa ilmi namaa keessa darbee nama ta'u jechuudha. Dura bishaanirraa, san booddee nuxfaadhaa, san booddee dhiigarraa, foon cittuurraati immoo lafee sana immoo foon guutuu uffisee san booddee nama guutuu sin taasise jedhee dubbataa jechuudha. Kanaaf Rabbiin quraana isaa keessatti suuratu Nuh keessatti maal jedhe? Wa khalaqnaakum atwaaraa jedha. Isteeppii keessa dabarsinee sadarkaa keessa dabarsinee isin uumnee jedha. Kanaafuu ilmi namaa sadarkaa yookiin isteeppii keessa darbee uumamuu qaba jechuudha malee namni tokko bishaanirraa uumame tokko kan biraa immoo maal dhiigarraa uumame inni tokko foonirraa uumame jechuudha miti. Sun hubannaadha malee akkas miti. Fakkeenyaaf akka keetti ati maalirraan uumame jettee kan ati uumamte bishaanirraati. Addaamoo maalirraa uumame biyyoorraati.
Iyyoobis biyyoorraan uumamee jedha. Kana jechuun mee Iyyoob biyyoorraa uumame jechuudha. Yoon jedhetti gaafa lakki Iyyoobis kan uumame akkuma kee bishaan irraa uumame. Garuu biyyoorraan uumame kan inni jedhu biyyoorraan argame kan jedhu akkuma Addaam yookiin sanyiin isaa biyyoorraan ta'eef jechuudha. Saniifuu sadarkaa ilmi namaatti uumamuu rabbiin nutti hime malee namni waan garaagaraarraa uumamee miti isin jechuu barbaadeen. Osoo fakkeenyaaf isteeppiitti namni uumamu kun boqonnaa tokkicha keessatti otoo ibsameera ta'e anaaf sirriitti hubatamuu danda'a. Boqonnaa tokko keessattis ibsameera. Lakki kana jechuun koo boqonnaa iddoo tokko jechuu kooti malee boqonnaa tokko jechuu kooti. Iddoo tokkotti tartiiboonni yookaan idduma tokkotti jira. Amma iddoo adda addaa jira baasee sitti agarsiisa. Isuma iddoo adda addaa jiru rabbiin iddoo tokkotti fideera si agarsiisuu baase. Anama waan an argin sitti himuu barbaadeen. Isaati argite sana inni rabbiin Mariam rabbiin gaafa nama gatsasuuf jedhu yookiin nama gatsasuuf jechuun afaan Oromootti maali gaafa namatti waa himuu akeekkachiisuudhaaf jedhu namni tokko maal jedhaa maati bishaan dadhabaarraa uumamte miti jedhaan. That means jalqabni kee bishaan dadhabaadha. Haatiif abbaan kee bishaan jarree isaan keessaa bishaan dadhabaadha. Saniifuu bishaan dadhabaarraa uumamtee akkam of boonsita jechuudha gaafa dubbatu. Bakka biraatti immoo bishaan darbatamaarraa uumamte fa'aa jedha. Bishaan darbatamaa ta'erraati isin uumee jedha. Kana gaafa nama gatsasuudha fakkeenyaaf Rabbi subhaanahu wa ta'ala bakka nama ittiin dubbatu qaba bakka sanarratti. Nama inni ittiin jechaanii jirutu jira. Nama sana ittiin waa itti muu gaafa barbaade malee intini miti. Fakkeenyaaf anamma atamma biyyoorraa uumamtee akkas of boonsitaa yoon jedhe nama kanaan nama bira jiru kanaan biyyoorraa uumame jechuudha miti inni kan argame bishaanirraati yookiin fertilizationiidhaan ovaarii keessaan qulaaliin cabeeti kan uumame. Garuu wanni akka tajaaruun ati nama biyyoorraati jechuu jalqaba isaan dubbataa jira jechuudha. Saniif malee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isteeppii kana bakka tokkotti walitti qabe jalqabni namaa yoo ani isin uumuu qorratti shakkii qabaattan jedhee nutfaarraa bishaanirraati dhiigarraati jedhee foonirraati jedhee lafee akkasiin immoo foon guutuu uwwisne jedhee Rabbiin quraana keessatti dubbata jechuudha. Sadii galee malee natti agarsiisi kan bakka tokkotti tartiibatti namni uumame dhiiga biyyoo bishaan maal kan jedhu anama baay'ee isaa argeera waan ta'eef. Rakkoon tokko jiru abshir si baasa. Baasa siin history. Namoonni furdate yaa Rabbi. Ati sin furdattuu hirriba nagaa raftee islaamummaa fudhattee maaltu si cinqe? Maa hin hafte? Hayyee si garsiisa qoy. Furdachuuf islaamummaa qabachuu si barbaachisa. Maaltu wanna si dhawwe? Namni sadii waa sadii wanti hedduun cinqama silaa akkamiif sagadeen kamiif dhiisanii hirriba dhaba? Ela kunoo gara barumsa kottaa darbumee yeroo bel. Namni Rabbi tokkicha gabbaru silaa warri nagaa sammuu nagaa rafee wannaadha. Hin mul'ata Roobelsiin dubbisaa. Yaa namootaa jedhe kaafamuu irraa shakkii keessa jiraattan. Kana jechuun yoo kaafamuu irraa shakkii keessa jiraattan jechuun guyyaa qiyaamaa yookiin guyyaa dhumaa deebinee dhufnu yoo jettan taatan jedhe ilaali. Dhugumatti nuti biyyee irraa isin uumnee jedha. Biyyee irraa isin uumne ka jedhu Addaamin agarsiisa asitti. Jalqabni keessan biyyeedha jechuudha. Ergasii jedhe ilaali. Ergasii Addaamin booddeetti immoo ergasii cophaa bishaanii saala dhiiraa. Kaanaafsi immoo cophaa bishaanii saala dhiiraa. Itti aansee dhiiga ititaa irraa. Ergasii foon alalfatamuu kan uumaa guuttatee fi hin guuttatiin irraa isin uumne yookiin humnaa fi dandeettii keenya jechuusaati. Isiniif ibsuuf kana goone nuti waan abbaa feene hanga yeroo murtaa'etti gadameessa keessa teessifne ergasii daa'iman goonee isaan baafna. Ergasii akka umrii jabina keessan irra geessaniif isin jiraachifna. Isin irraa nama umrii ijoollummaatiin du'utu jira. Erga duraa waa beeke akka homaa hin beekneef isin irraas nama gara umrii gadi aanaa deebi'utu jira. Kana jechuun nama dulloomee umrii isaa
ijoollummaatti deebi'u jechuudha. Dulloomina keessa ba'e umuriin isaarraa gadi aanaatti gad deebi'utu jira jedhe. Tole hayyee dachiis gogduu taate agarta. Yeroo nuti bishaan yookiin bokkaa ishee irratti buufne ni sochooti. Ni dhiitofti. Akaakuu margaa bareedaa irraas ni margisti. Yookiin ashaakiltii jechuudha. Bifa hunda irraas ni biqilchitii jedhe. Asitti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaati maal jedhe? Addaamiin biyyoo irraa akka uume achi immoo maalirraati? Bishaanirraati akka uume bishaan irraa immoo dhiiga itti taarraate. San booda ergasii foon alfamtuu ta'e irraati. Ergasii immoo nama uumaa guutamte taasisnaa jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dubbataa jechuudha. Si galee? Hayyee thank you very much. Ani waan an jechuu barbaadu immoo Rabbiin kun quraana keessatti maaliif of danuumsa tokkicha erga ta'ee akkas goone uumne maal goone maal kan jedhuuf akkamitti Rabbiin tokko of danuumsee akka waan wanti biraa bukkee jiru wayitti naa fudhatama naaf akka quraanaatti akka macaafa qulqulluutti garuu waaqni tokkichi qaama sadii akka qabu macaafni qulqulluun akka kaa'u al takka haasaa turre nu illee wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irratti jechuudha. Akkuma kanaa immoo seera uumamaa boqonnaa tokko irratti kottaa nama hin uumnaa jedhe. Jechuun hafuura qulqulluu Waaqayyo Abbaa fi Waaqayyo Ilmaa jechuu isaati. Garuu akka quraana irratti Rabbi tokkichaa jettanii amantu. Rabbi tokkichi suni maaliif of danuumsa quraana irratti akkas goone isin uumne kan jedhuuf eenyu waliin ta'aniiti. Meeshee kana naa deebisaa garuu gaaffii salphaadha baay'ee cimaa ta'etti. Ayyee rakkoon tokko hin jiru. Gaaffii kee bareedaatti si deebisa. Inni jalqabaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maajistii jedhamutu jira seera luga keessatti. Maajistii jechuun kabajaaf waan dubbatamu jira. Seera Arabiffaa keessaa fi seera afaan Hibruu keessatti seera luga keessatti maajistiidhaaf kan fayyadamu nuyi kan jedhutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf akka seera afaan Ingiliffaatti immoo you waan jedhamu jechuudha. Akka Ingiliffaatti you jechuun nama danuudhaanis hin jetta, nama tokkoonis hin jetta, dhiiraanis hin jetta, dubaraanis hin jetta hundaaf fayyada jechuudha. Akkuma afaan Ingiliffaa keessatti kanaaf fayyadu akkasuma afaan Oromiffaa keessa afaan Arabiffaa keessatti immoo nuyi jechuun tokkoofis baay'inaafis hin fayyada jechuudha. Sun afaan Ibroo keessatti illee numa jira jechuudha. Maajistii jedhaniin yookiin kabajaadhaaf kan dubbatamu jechuudha. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa lama yookiin sadii ta'e osoo hin taane yookiin afur ta'e yookiin 100 ta'e osoo hin taane kabajaadhaaf nama tokkoof itti fayyadama Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Keessa jiru garuu nuyi nama tokkoofis nama danuuti kan karaa jirru quraanni afaan Arabiffaa malee Oromiffaa miti. Quraanni kan bu'e Arabiffaa waan ta'eef afaan Oromoo keessa dirqama fayyadamuu hin qabnu nuti. Kanaafuu dirqamaan afaan Arabiffaa fi gabra ta'uu qabna jechuudha afaanicha baruuf. Afaanicha yoo barre malee amantaa sana qabachuu hin dandeenyu jechuudha. Maali afaan Arabiffaa Ingiliffaa beekummaan barbaachisummaan qabu? Afaan maali beekuun? Beekuun afaan sana baruuni dhuguma dandeettii nama dabala garuu. Maariyaanis afaan seerru lugaa afaan Arabiffaa barisiin jechaa jira malee waan biraa jechaa jiru. Seerru lugaa afaan Arabiffaa kan nagaa afaan Oromoo irraa dhimma hin qabnu jettennaan dhiifama. Jechuun quraana waan ta'eef quraana afaan Oromootiin osoo hin taane afaan Arabiffaa isa jiru hiikani malee afaan Oromoo irraa dhimma hin qabnu kan jechaa jiru waa'ee quraanaa dubbataa jira siin jechuu kooti. Fakkeenyaaf afaan Quraanichi quraanichi Arabootaaf dhufe malee Oromoota laallatu jechuudha karaa gabaabumatti. Sirriitti laallata ittis ufasanittis qo'e mata dureen jijjiirsiniti. Fakkeenyaaf afaan Oromoo keessatti si yoon jedhe eenyuun hin jechaa jira? Anaan. Maali yoomiin siin sin jedhe ani si achiin jechaa jira namaan. Si naan jette mitiire? Si'i. Siin hin jenne no? Siin jedhe asiiti. Waamaan jira nama si jedhee waamaan jira. Ayyeesh nama kan bira yoo haa ta'u. Eenyuun hin jedhe? Nama si bira jiru haa ta'ush. Eenyu namni bira jiru dhiira moo dubara? Isaan argine kaayyoon arge malee akkamitti murteessa? Kanaafuu si kan jedhu amma dhiiraaf dubarummaa isaan agarsiisa? Hin beeku. Akkuma dhiiraaf dubarummaa isaa si kana eenyuuf dubaraafis dhiiraafis fayyadamuu dandeessu.
guddaafis xiqqaafis akka lugaa afaan Oromoo keessatti fayyadamuu dandeessu. Afaan Oromoo keessatti garuu akkatti fayyadamuu hin dandeessu. Yoo barbaadde afaan Oromoo keessatti ilaali. Hiya jetta oduu barataati. Yoo dirate immoo huwaa jetta agartee. Akkuma afaan Oromoo keessatti kana fayyadamtu afaan Oromoo keessatti garuu sana jechuu hin dandeessu. Akkuma afaan Oromoo keessatti nuyi kan jedhu sana tokkoof lama fayyadamuu danda'a afaan Oromoo keessatti immoo hin dandeessu jechuudha. Agartee seerlugni gargari kan hundaayyuu. Siigalee kanaafu maajistiidhaaf fayyadama jechuudha. Akka macaafa qulqulluuttu namni miti tokko ofiisaati nuyi jedhee of waama. Nuyi jedhee of eessatti fakkeenyaaf. Hayyee wangeela baasee si garsiisa. Wangeela Maatiyos Yohaannis boqonnaa 20:3 irratti nama tokko qofaa ishii taate hin beeknu ofiin jetti. Dhaqxee Magdalaawit Maariyaamiin fiigaa dhaqxee bakka boolla awwaalchisaa dhaqxee gara Yohaannisii fi eenyu dhufte Phexrositti dhufte eessa fuudhanii akka isa kaan hin beeknu jette. Qofaa ishiiti barraaqxee laaltee dhabde. Qofaa ishee miti. Ayyee baasee. Dubartiin biraa wajjin turte. Ayyee meen agarsiise iddootti ishee wajjin hin turte si garsiisa siin baasa al tokko na obsi. Ayyee baasi. Ayyee. Viidiyoo gasii gargarsha qaba. Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa lamarra jira garuu tokkorraa kaasnee haa dubbisnu tole. Guyyaa jalqabaa jedha sirriitti na hubadhu guyyaa jalqabaa torbanitti gaafa sanbataa guddaa utuu dukkanaa'utti jiru obboroodhaan Maariyaam isheen Magdalaa gara awwaalichaa dhufte. Eenyu gara awwaalichaa kan dhaqe? Maariyaam. Namni ishee faana jiraam? Hin jiru bakka sanatti. Tole. Dhagichi awwaalichaa ittiin cufan. Dhagichi awwaalichaa ittiin cufanii turan awwaalicha irraa akka fuudhame argite. Eenyutu arge? Maariyaamtu arge achitti. Namni faana jira argite gaafa jedhu? Hin jiru. Ayyee. Isheen fiigaa gara Simiyooniif Phexrosii fi gara bartuu isaa kaan Yesus jaallatee dhufte. Gaafa dhufte eenyu faana dhufte? Phexrosii fi eenyu faana dhufte siin jedhe. Isheen fiigaa gara Simiyoon Phexrosii fi gara bartuu isa kan isa Yesus jaallatee dhuftee jedha Yohaannis jechuudha. Eenyu faana dhufte? Maqaan isaa meeshin hin taane macaafa qulqulluurraa yoon baasee gaarii ta'a. Eenyu faana dhufte asittiin siin jedhe. Isheen fiigaa gara Simiyooniif Phexrosii fi gara bartuu isa kan Yesus jaallatu dhuftee jedha. Kan dhufte kophaa ishee moo nama faanaa siin jedhe bara? Kophaa isheeti kophaa isheeti. Galatoomi tole kophaa ishee dhufte miti jara bira? Ayyee maal jette jara bira dhuftee? Goofticha awwaala keessaa fudhataniiru. Eessa akka isa kaanis hin beeknuu jette. Akkamitti hin beeknu jette kophaa ishee dhufte miti himaa? Fiigaa dhaqxee awwaala dhaqxee ilaaltee dhabdee kan dhufteetti maaru isheedha. Maaliif hin beeknu jette? Dubartiin biraas wajjin turte yeroo sana duubaan. Lakki kophaa ishee turte kunoo? Achirratti eegee sirriidha garuu bakka awwaalichaa. Ani kan isitti maa jiru koonteekstuwaalii isa kana malees isheen dubartii biraa wajjin hin turte osoo hin taane asitti isheen ofiigaa dhuftee kan ittiin dubbataa jirtu ishee qofatu jara kanaan haasaa jira. Hin beeku jettee maatti mudiddee hin beeknu jetteen kophaa ishee dhufte. Sakutaa biraa osoo hin taane sakutaa biraatti dhufna koonteekstuwaalii kanarra si gaafadhe. Kan fiigaa dhuftee kan barattootaan dubbataa jirtu kophaa ishee miti? Kanaafuu kophaa ishee fiigaa dhuftee waa'ee sanatti maa jirti hin beeknu maa jette hin beeku maa jechuun ni diddi. Ekkoo sanaa fi nama isheen wajjin dhuftee sitti muufi jedheen. Nama ishee wajjin dhufte miti isheen kophaa ishee dhufte. Maariyaamin isheen tokko eggasiitii boodarra dhufte. Namoonni biraas eggasii dhufani. Ani kan isin jechaa jiru eenyu achi turee osoo hin taane kan fiigaa dhuftee jara kanatti maa jiru kophaa ishee miti? Achirratti akkasi. Maaliif asirratti erga kophaa ishee fiigaa dhufte eenyu akka isa fuudhe hin beeku jechuun diddee hin beeknu maaf jetteeni? Lama ta'anii hin dhufne. Kutaa biraarraa baasu? Isa faantu bare. Isa kanatti kan kutaa biraatti deemna.
qofaa taatetti gubbaa kaasee mitiire. Kophaa erga taateetti dhuftee hin beeknu maa jetti hin beeku jettuun jara bira kan dhufee kophaa isheeti kan itti maa jirtu isheedha waa'ee dhagaas kan dubbataa jiru isheedha. Maaliif dhuftee hin beeknu jettee? Bakka kana akka deebitti gaafa simu gabaabsinee dabarraa. Kuni akka afaanittiyuu akka afaan warra Hibruu yookiin Aramaayikiitti seerluga isaanii keessatti waan baay'ee qofatu nuyi jedhama osoo hin taane tokko ta'ee nuyi jechuun akka danda'amudha. Kanaafuu seerluga keessatti maajistiidhaaf namni dubbachuu danda'a. Baaqeetes namni dubbachuu danda'a waan taateef Allaan nuyi jechuun isaa 3 yookiin 10 yookiin 20 agarsiisa jechuudha miti. Kanuma si deebisuu barbaadeni wal cinquun barbaachisu rakkoon tokko hin jiru. Sirriin ta'u yoo akkas ta'e Maatewos 20 meeqa? Eshi 28. Ayyee. Lakkoofsa meeqa? Sitti dubbisisu. Ayyee. Sabbanni erga darbee jalqaba torbaniitti barri yookiin gaafa sanbata guddaa Maariyaam isheen Magdalaa fi Maariyaam isheen kaan awwaalicha ilaaluu dhaqan. Kunoo ergamaan gooftichaa waaqa irraa gadi bu'ee dhufee dhagicha balbala awwaalichaa irraa garagalchee waan irra taa'eef socho'ii lafaa guddaan isaa ta'e. Bifni isaa akka bakakkaa uffanni isaas akka cabbii adii ture. Warri eegdonni awwaalichaa isa sodaachuu irraa kan ka'e rom'anii akka waan du'anii ta'an. Abdalla mungkin taruh belaamin nama taftaala garoo. Ergamaan sun garuu warra dubartootaan isin Yesuusin isa fannifamee ture akka barbaadan anuu beeka hin sodaatina. Inni as hin jiru akkuma jedhee ka'eera. Kottaa iddoo reenfi isaa kaa'ame ture iyyuu ilaalaa. Ammas dafaa dhaqa barattoota isaatti inni du'aa ka'eera. Kunoos inni isin dura Galiilaa hin dhaqa achitti isa hin argitu jedhaatii hima. Kunoo ani isinitti himeeraa jedhe. Yommus isaan sodaa fi gammachuu guddaadhaan awwaalicha keessaa ba'anii barattoota isaatti himuudhaaf hin fiigan. Daqiiqa Abdallah. Tole. Barattoota isaatti himuudhaaf daqiiqa Abdallah. Barattoota isaatti himuudhaaf hin fiigan. Kunoo Yesuus isaanitti dhufee nagaan isaan gaafate. Isaan immoo itti dhiyaatanii miilla isaa qabatanii saganiif. Yommus Yesuus hin sodaatina dhaqaa Galiilaatti akka gadi bu'aniif obboloota kootti himaa. Isaanis achitti na arguuf jiru isaaniin jedhe. Itti fufuu? Inga Maariyaam meeqa ture lakkoofsa tokkoffaarratti? Maariyaam ishee maaliif ishee maalii jedhe? Asitti waa lamatu si rakkisa. Inni jalqabaa asitti Maariyaamiin isaan kun lamaan osoo deemaniitii kan itti dhufe Yesuus Kiristoos bakka kanatti. Kan awwaala dhaqee arge eenyu? Awwaala iddoo kanatti gaafa dhaqanii arganii barattootatti dhaqaa himaa ergamoonni isaaniin jedhaniitu deemaa jiran eenyuun arganii? Yesuusin argan isaan. Iddoo sanatti garuu isheen Yesuusin hin argine fiigaa qattitaa barattoota bira dhaqxe. Kanaafuu bakki kun ibsuun gargari jechuudha. Kuni Yesuusin argani wajjiniin bakka awwaalchaa dhaqanii. Bakka awwaalchaa dhaqanii Yesuusin haa dhaban iyyuu malee barattootatti muutuu deemanii Yesuusin arganiiru asitti. Bakka sanatti garuu Yesuusin hin agarre isheen. Mariyaam? Yalla injile. Yalla roo. Yalla. Dhiifama ijoollee silkii jala darbataa jirti. Kanaafuu waa lama tokko Maariyaamiin isheen Magdalaa sun Yesuusin utuu karaatti fiigaa jirtu argiteetti moo hin argine gaaffii kun haa deebista. Isheen kophaa ishii fiigaa turte. Lammaffaa lakki immoo tokkuma dha'oo kanaan jettu taate lama ta'anii argan yoo jette lama ta'anii argan ka jette ergamaan Waaqayyoo gara Yesuus gara namootaatti dhaqaa himaa jedhe kophaa ishii fiigdee achitti deemaa jirti kan jedhu kijiba moo kamtu sirriidha? Kana naa deebista. Baay'ee lamaan isaa sirriidha. Amma dhumaatti dubbise ati isa Maatewos 28 lakkoofsa tokko kaasee hanga dhumaatti jiru. Gaanaan hin jenne. Ay jechuun meeqa akka ta'e akkasitti himuuf malee ani yoo barbaadde dubbisachuu dandeessa kama carrasha. Kanaaf osoo hin taane gaaffii si gaafadhe naa deebisi.
Kanaafiyyuu Gaaffiin tokkoffaa yoo lakki lama ta'anii arganii ergamaan immoo lamaan isaanii akka barattootatti himan deemee erge yoo ka jettu taate utuutti muu deemaniiti Yesuusitti dhufe yoo taate tokko dhawee Yohaannis moo Phaawulos sirriinuu gabaase Yohaannis Maariyaam Magdalaa kophaa ishee fiigaa dhufte nuun jedha asitti immoo lama ta'anii deeman nuun jedha tokko lammaffaa asitti Maatiyos maal nuun jechaara karaatti Yesuusin arganii nuun jedhaara tu barattoota biran gahiitu fiiganii deemaa jiranii achitti immoo Yesuusin argana osoo taane kophaa ishee fiigaa deemte barattootatti himtee jedha kamtu sirriidha. lamaan isaayyuu sirriidha. Lama isheen jalqabatti dubbiste kanatti ofii kee baastee hin beeknu jette sun achitti namtu isheen sun karaa itti barattootatti himte asitti immoo utuu jarri barattoota biran ga'anii Yesuus Kiristoositti mul'ate. Yesuusin argitee kaateedha itti barattootatti immoo utuun argina itti. Nan xumura ka erga carraa kennite erga naasee xumuree booda dubbachuu dandeessas. Jechuun gaaffiin si gaafadha addanaa baasti wannaa jedhe. Ekkoo gaaffiin kee lamaan isaayyuu wal faalleessaa waan jedhu wayii sitti mul'ate natti fakkaata yaada kee keessatti. Wal faalleessa moo isa tokko sirriidha isa tokko immoo sirrii miti moo kamiin fudhannaa siin jedheen. Lamaan isaayyuu sirriidha. Nam tokko ofiisaa of danoomsuu hin danda'u seera uumamaa keessatti. Ayyee lamaan isaa sirrii erga ta'eeti dubbii gabaabaa lamaan isaa sirrii erga ta'e maaliif Yohaannis kophaa ishee deemte jedha. Erga akkanaa ta'u carraa naan kennine uumaa sitti haasa'uuf fedhiin qabu. Lakkaan dubbi gaaffii gabaabaa si gaafadhe gaaffii si gaafadhe maaliif Yohaannis kophaa ishee deemte jedhee maaliif immoo Maatiyos lama ta'anii deeman jedhee siin jedhe kanuma si gaafadhe dubbi gabaabaa naa deemcha akkasumatti. Koy. Gaaffii kuni wal faalleessaa Ustaas Faraan akkasumatti akkasu kan jiru hin jiru. Dubartoonni kun 5 ta'aniiti kan deeman dhaga'e. Kan isheen argite ergamaa Rabbii kan isheen argite ergamaan gaafa Yesuus du'aa ka'uusaa isaanitti hime nama 5 hime. Isheen garuu isaan keessaatii dura bartoota bira keessee akka Yesuus ka'e itti himte. Sanarraa kaasaniitu argineerraa amma hin beeknu maal isatti dura dubbiste san 5 ta'anii arganii dhufan. Eessatti akkas jedha isheen dura baatee geessi jara bira geesse ka jedhu. Jechuun isuma sanarra jira isatti jalqaba dubbiste sana dubbisime isa jalqaba dubbiste sana dubbisi. Jara biraa kaatee deemte ka jedhu natti agarsiisi maarree siin bana rakkoo maal qabu. Jechuun ati jalqaba dubbisiiti sittan agarsiisa. Rakkoo hin qabu kunoo jara keessaa fiigaa baatee deemte ka jedhu agarsiisi dura geesse ka jedhu kunoo siiban. Dubbisi. Ayyee guyyaa jalqabaa torbanitti gaafa sanbata guddaa otoo dukkanaa'utti jiru obboroodhaan Maariyaam isheen Magdalaa gara awwaalichaa dhufte. Agartee dhufani jedha Maatiyos garuu. Asitti immoo dhufte jedha. Lamatu dhufe jedha Maatiyos asitti immoo ishee dhufee jedhe kophaa nutti himaa jira. Dhufanii hin jedhu. Tokko naa jedhu jogongora. Lamaffaa kamtu akka sirrii ta'e natti himta. Dhagicha awwaalichaa ittiin cufanii turan awwaalicha irraa akka fuudhame argan hin jedhu argite jedha asittis 5 ta'anii arganii naan jechaa jirta. Asitti immoo argiteedhee baay'eedhaan dubbataara. Isheen fiigaa gara Simoon Phexrosii fi gara bartuu isaa kaan isa Yesuus jaallate dhuftee jedha. Dursitee deemte kan jedhu fiigaa deemte kan jedhu ishumatu deemedha malee jara dursitee deemtee hin jiru. Gooftichi awwaala keessaa fudhataniiru. Eessa akka isa kaanis hin beeknu jettee isaanitti himtee jedha. Meerre jara keessaa fiigdee achi keessa kan jedhu. Lukaas boqonnaa 24 lakkoofsa tokkorraa dubbise deemee lakkoofsa tokko amma 24tti. 24 tokko ayyee. Tokko amma 24. Ayyee. Guyyaa jalqabaatti torbanitti gaafa sanbata guddaa obboroo dubartoonni sun urgooftuu dibataa isa qopheessanii turan fudhatanii gara awwaalichaa dhaqan. Dhagichi awwaalichaa ittiin cufanii turanis garagalfamee argatan. Awwaalicha keessaa yommuu lixan garuu reeffa gooftaa Yesuus hin argine. Waa'ee kana waan jedhan wallaalanii otoo jiranii kunoo dingata namoonni 2 wayyaa cacalaqqisaa uffatanii isaan bukkee dhaabbatan. Dubartoonni baay'ee sodaatanii lafa ilaalan. Namoonni sun immoo isa jiraataa maaliif warra du'an keessa barbaaddoo innoo as hin jiru ka'eera. Galiilaa otoo jiru waan inni isinitti hime ture yaadadhaa. Ilma namaa harka warra cubbamtoota kennamuuf fannifamuuf guyyaa sadaffaattis du'aa ka'uuf jira jedhe ittiin jedhe.
yommus isaan dubbii isaa yaadatan iddoo awwaalichaa yeroo deebi'an immoo kana hundumaa ergamoota 11 warra kaan hundumaattis odeessan jedha. Asitti 11 qoy asitti ergamoota 11tti barattootatti man jedha. Yohaannis silatti immoo Phexros, Yohaannisii fi tokko immoo eenyu ture nama sadii nan dagadhe qoy siin baasa asitti immoo sila warra 11tti man jedha. Amma immoo eenyutti jedha Simoon Phexrosii fi gara bartuu kaan isa Yesuus jaallatee dhufeedha. Nama sadiitti man asitti immoo 11tti manii jedha. Kamtu sirriidha? Jechuun ergaan inni kunis wal jabeessee tura kan inni wal jabeessoo osoo hin taane wal jabeessaa osoo hin taane wal diigaa jira malee asitti barattoota sadiitti himte isheen. Warri sun immoo barattoota 11tti manii tokko miti jechuudha jarri kun. Isheen kun kan himte barattoota sadiitti himte. Qoy please. Si galee ramte qoy na dhageeyka. Wal jabeessa malee waliin faalleessu inni kun sirrii miti kan jedhu jira. Itti himte miti achittis Asitti barattoota meeqatti himte? Asitti meeqatti himte? Asitti barattoota meeqatti himte? Barattoota meeqatti himte jedha. Simoon Phexrosii fi gara bartuu isa Yesuus jaallateetti nama sadii mi? Asitti bartuu Yesuus jaallate sun eenyu akka ta'e itti beekama. Yohaannis sun beekamaadha akka waliigaltee warra intiniitti Yohaannis jedhaniiti kan wanna jedhan. Isa kamirraa akkas jedha? Macaafa isa kamirraa akkas jedha? Waliigaltee doktoreenii kiristaanotaa kan bartuu sun jaallate Yesuusii jedhu. Abbaa fedhe haa ta'u Yohaannis ta'ee Phexros haa ta'u yoo barbaade waan fedhe haa ta'u garuu nama tokko miti kan Yesuus jaallate bartuu isa Yesuus jaallate sana. Yesuus immoo hunda isaanii jaallata be. Lakki inni baaqee haasaa jira lakki hunda isaanii jaallata osoo hin taane isheen fiigaa gara Simoon Phexrosii fi gara bartuu isa jedhan isa kaan tokkodha kan agarsiisaa jiru hedduu miti. Kanaanis ba'uu hin dandeessu. Isa hunda isaaniitii kan jaallatu. Isaan jedha moo isaan jedha natti biqun. Isa moo isaan jedha. Isaan moo isa jedha. Bartuu isa jedha moo bartuu isaan jedha. Isa jedha. Isa jechuun tokko moo lamaafi. Tokko moo lamaafi. Isa jechuun tokkoofi. Kanaafuu bartuu inni jaallatu isa tokko sanaa jechuudha. Kanaafuu barattoota sadii lamaan kanaafi bartuu sana Yesuus Kiristoosiin jaallatu sanadha jechuudha. Kanaafuu asitti nama sadiitti himte amma kana yeroo biraatti deebiin mata duree. Asitti nama sadiitti himte. Bakka silaatti immoo nama 11tti bartuu 11tti himanii jedha warri dubartoonni hedduu sun. Amma isa kana sirriidha moo sana sirrii miti tokko. Lakki immoo lachuu sirriidha. Inni kun seenaa biraa namoota biraa haasaa jira inni sunis kan biraa haasaa hojjette kana lamaan keessaa tokko naaf ladhu. Lakki ergaan kun waliin faalleessu. Tole kanaafuu kun seenaa biraa haasaa sunis kan biraa haasaa jira. Inni lammaffaan immoo gaaffiin koo jechuudha. Inni kun isheen gaafata kanaafuuti sirrii jechaa jira jechuudha asitti kan isheen hin beeknu jettee kophaa ishee dubbataa jirte kan hin jedhe sirriidha jechuudha kun seenaa biraadha sunis seenaa biraadha. Kana walii gallaa seenaa biraa kan wal jabeessa jechuun namoonni ammati kan sii galee haasofta. Fakkeenya jechuudha. Ustaas kan biraan immoo kan galee haasaa. Wayii jechuun amma hubatee haasaa. Akka kanattidha garuu yaadni lamaan keessan tokko amma isin musliimota taatanii fakkeenyaaf ustaasni kan barsiisuma gaarii isa tokko barsiisaa inni tokko isa tokko barsiisaa inni kun wal faalleessaa yaada dogoggoraatti jedheen fudhan akka kootti. Kan hafuura guutamaa miti kan nuti hafuura qulqulluu hin qabnu waan ta'eef akka warra ergamoota kanaa warri kun ergamoota Yesuus Kiristoosii waaqarraa barreessu hafuura qulqulluudhaan barreessu akka itti hubatan osoo hin taane akka itti himametti barreessanii waan ta'eef wanti itti himame wal faalleessuu hin qabu ture. Inni tokkoffaan inni kun ittaan dhufe siin deebise amma beekumsa koo jechuudha. Amma nu baddan sii deebise malee inni kun gaaffii koo miti. Inni si gaafachuu barbaade. Allaan nama maal irraa uume isa jalqaba mucaan si gaafate jechuudha. Allaan maali? Allaan nama maal irraa uume namni maal irraa uumame. Ayyee ishii tole. Daqiiqaa 15 qofan sii kennaa yoo si faana dubbadhe nama biraan galchuu daqiiqaa 15 inshaallah nama yeroo hojiin qaba waan ta'eef ayyee. Maal deebise? Maali si deebisa ree? Takka biyyoorraa tokko dhiigarraa maalirraa waan meeqa dubbiste miti? Maalee suma sila deebise deebii kan biraa maal qaba sanuma malee yoo dhageessite irratti falmii qabdu kaasi. Danoomadha inni kun danoomadha iddoo akkasitti kamaa iddoo akkasitti kamaa natti jettu deebii sirriin taane.
Inni kamtu isa kamtu qaban jedhani waa'ee kanarraa uume akkatti qaban jenne ani silumaa. Jechuun allaan danooma agarsiiseeti kan inni akkas goonee kan inni jedheeti kan inni katabame quraana sana irratti jechuudha. Danooma ishi maal jechuu barbaadde irratti jecha namaatu dogoggoradhamu jecha allaatu dogoggora. Allaan takka jecha allaatu jecha namaatu hiikkaa isaatu dogoggoradhamu jecha isaatu dogoggora. Jechi isaas hin dogoggorre hiikni isaa dogoggoran qabu. Akkamitti danooma ta'e allaan nama meeqa ta'eetu nama uume. Maal danuutu baay'eedhaan dubbata kan siin jedhe seerluga maaliiti? Seerluga namaati moo seerluga waaqaati? Kana qofa na adda naa baase. Maali waaqayyo seerluga namaatiin malee seerluga waaqaatiin buusaa kan waaqa keessa jiru maa warra waaqa keessa jirutu bataa bacaa? Waan namni kun malee kan inni barreessu seera afaan keetiin malee kan inni rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyii kamuu seera nabiyyiin sun afaan sun ittiin beekamu malee seera waaqaa kee inni waaqa ofii beekuuf osoo hin taane yookiin afaan inni beekuun qofaa miti kan bu'uuraan. Maa waaqayyo gaafa afaan Ibraayistiin buusu Ibraayistiin qofa beeka gaafa Giriikiidhaan dubbatu Giriikii qofa beeka waaqayyoon. Ammati kanatti jette dhuftee Maariyaam ofiishee dhuftee dhumarratti danoomaan akkas nuun jedhe akkasitti argine qofaa dhaqxe miti qofaa gara maraatti. Garuu jechi isa sirrii si baasee hin gayamu dubbistee kaate jecha isa sirrii isaa jechuudha. Jecha isa sirrii Akka kana waan sirreeffamutu jira moo akkasuma allaan nama baay'ee ta'ee uumee jennee afaanidha dogoggora afaaniiti jennee bira darbina jechuun anaaf inni kun naan liqimsa. Sibil liqimsamni kamaan rakkoo qabaree baradhu kaa seerri lugaa afaanii baradhu kaa osoo liqimsamne maara. Seerri lugaa afaanii maa baradhee jira jechuun ani isa kana sirraa irra dhaga'uu kooti. Lugaa afaanii baradhu lugaa afaanii baradhu. Sirraa irra dhaga'uu kooti haala natti taanaan si gaafadde malee waan baradhee too ta'e immoo rakkina hin qabu. Kanaafuuti seerri lugaa afaanii baradhee ta'u ta'e si gaafadha rakkoon tokko hin jiru. Fakkeenyaaf afaan Oromooti seerri lugaa baratte keessatti si kan jettu dhiiraan jettamoo dubaraan jettamoo akkami meenatti si ka jettu. Si kan jedhu. Si jechuun dubaraafis hin ta'a dhiiraafis hin ta'a. Waaqayyoo gaafa jedhu si jedhee dubbata. Si jedhee dubbata waaqayyoon afaan Oromootiin. Jechuun afaan itti beektuun sitti hima. Afaan itti beektuun sitti miti? Kanaafuu afaan itti beektuun sitti hima. Maarree warra afaan Arabiffaan fi afaan Ibraayistiin itti dubbatu afaan jarri beekaniin itti himame? Jechuun addunyaa kanarra afaan baay'eetu jira. Afaan nuti beeknuun nutti dhiyaate jechuun afaan nuti beeknuun kitaaba rabbii dubbifachuuf intini hin qabna mirga hin qabna. Afaan itti beektu afaan Oromiffaatiin nabiyyiin itti dubbate jira? Nabiyyiin inni afaan Oromootti beektuun itti dubbate jira? Nabiyyiin afaan Oromootiin beektuun itti dubbate jira? Nabiyyiin Waaqayyo afaan Oromootiin itti dubbate jira? Waaqayyo afaan Oromootiin itti dubbate jira? Iddoo isinii galaan jiru warri kaanis Waaqayyo afaan ittiin inni dubbate jira afaan Oromootiin nabiyyiin itti dubbate jira nabiyyiin inni itti afaan Oromootiin dubbate. Isa kanan nageenya garuu macaafa afaan Oromoo nan dubbifadha afaan kam Ingiliffaan illee Amaariffaatiin kan barraa'e illee argeera. Afaan ishee afaan Oromootiin sitti dubbanne Waaqayyo afaan maalirraa eegame macaafni? Afaan maalirraa eegame? Afaan filee turu gadi bu'e jechuun kan keenya afaan intiniirraati kan inni eegame. Afaan Giriikirraa eegame. Afaan Giriikis haa ta'u biroo keessatti mee nuyi ka jedhu maajistiidhaaf hin galuu ka jedhu ragaan agarsiisu. Nuyi ka jedhu namni fayyadamuu hin danda'u seerluga afaan sanaatti dhorkaadha ka jedhu natti agarsiisuu dandeessaa? Seerluga afaan sanaatiin dhorkaadha afaanuma sanatti fayyadama malee afaan Oromoo dhufee cabsuu hin danda'u. Hiikadha bar hiikadha macaafni afaan sana keessa jiru kan taasii hiikuudhaa qabaame. Hiika miti akkasitti ni hiikamu. Macaafni afaan nuti beeknu afaan akkamitti danoomaan amma isachi keessa isaan waan barbaadaniin intini jechuu danda'u miti. Isaan amma nama tokko nama sadii nama afur jechuu danda'u afaan isaaniitiin dhagaye. Siin amma isaan nama baay'eedha jedhanii hiikkachuu danda'u dhagaye akka afaan isaaniitti seera mataasaa qaba miti afaan seera mataasaa qaba. Kanaafuu
waan achi keessa jiru fidanii Inni kun amma waliigala dogoggora hiika ta'uu hin danda'u akka kootti. Jechuun kitaaba biraarra yoo jiraate kan adda bakka bu'eedhuma hiika sirrii kennuu danda'u yoo jiraate inni kun afaan hiika afaaniiti dogoggora afaaniiti jedhe malee rabbi tokko erga ta'e. Yoo afaan Oromoo faana waliin deemu Rabbi tokko erga ta'e dhage. Nasiin rabbi tokkodha jettanii amantu miti rabbi tokko erga ta'e akkamittiin maa isin tokko jettanii amantanii? Nuti tokko jennee amanna jechuun sadiidha maalidha inni kun gooti dhuguma jechuun hiikaa mataa isaa qaba kanan siin jedhu waaqa sadii hin qabnu nuti waaqa tokko qabna. Dhiifamame kanaas dhiise jechuun waan bareedaa haasaa hin jirru jechuun waan hidhama qabu haasaa hin jirru. Ijoolleen na cinqaa jirti dhuftee asirra teessee na cinqaa jirti ijoolleen koo xiqqoo ishee faana haasaa. Abbaa koo malee ittiin rakkisaa jirti ijoolleen koo. Kanaafuu jara na haasa'u xiqqoo ishee inshaallah ta'e. Yeroo biraa walitti deebinaa galatoomaa warri na faana turtanii warri taap gootanii warri seentanii gargaartanii warri dubbattanis warri carraasniin kennin immoo hafiin irraa taa'ate inshaallah boru walitti deebina ijoollee akka malee nu jeeqaa seeraan haasaa hin jiru. Anis qalbiin ilaalaa wanti jechuun bada nan gammachiifne inshaallah walitti deebina rabbi saatiinis baay'ee deeme saa tokko ta'eera. Tole galatooma baay'ee turtanii. Galatooma inshaallah shulfaadhaash. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.